Uummanni Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaa haqa eenyumaayyuu hin barbaadu. Haqa saba keenyaatiif immoo waan qabnu hunda kennina. Akkuma diggaa saaqoo jedhe korma dhabu morman dhabu akkuma jedhe sana haqa keenyaaf morma keenya kennina. Wanti duubatti nu deebisu tokko iyyuu hin jiru. Haqa keenya irratti immoo cimdi haa taatu, camadamuu haa taatu, camada abbaa barbaadee haa taatu, karaa barbaadee haa dhuftu uummanni keenya ofirraa qolata. Haqa isaa hin tikfata. Ergamtuun saba keenya keessaa baatee achi keessa galtees waliin salphatti malee abadan uummanni Oromoo lammata hin garboomfamu. Abadan yoomiyyuu hin garfoofamu. Haqa isaarraa gad dhaabbatetti humni kamiyyuu uummata Oromoo lammata garboomfachuu hin danda'u. Boqonnaa sun cufamee jira. Boqonnaa sana namni danda'ee banu hin jiru. Hin jiru. Qe'ee namaa dhaqnee wanti gaafachaa jiru hin jiru. Qe'ee namaa dhaqnee wanti barbaadaa jiru hin jiru. Qe'ee keenya keessatti haqaan qaama kan faana iyyuu waliin jiraachuudhaaf nu qophaa'aadha. Haqa Oromoon awwaalee isarra dhaabbadha qaamni jedhoo jiraate immoo of awwaala. Haqni Oromoo ol baatee jirti. Ol baatee fagaattee jirti. Fagoo jirti. Waggaa 50-60 dura Oromoon wal dammaqsuu wal ijaaruun addi bilisummaa uummata Oromoo kan keessatti hirmaate. Sanaan booda dhaabni keenya kan keessatti qooda olaanaatti fudhate. Oromoo dammaqsuun hojii guddaatu hojjetame. 83 as immoo Oromoon ijaaramaa dhufee jira. Oromoo waggaa 50-60 dura jiru miti ammaa hin jiru. Waggaa 30 har'aa dura kan jiru miti har'a kan jiru. Waggaa 30 har'aa Oromoo miiliyoona 1 gaditu barata. Har'a miiliyoona 12tu barata. Gadi barataa? Mootummaan naannoo Oromiyaa xiqqoon ijaaramte sun hojjetaa 800 ol har'a qabdu kun gadi guddate? Ol guddate in cime. Oromoon in ijaarame in cime. Oromoon diinagdee horachuu bare. Qabeenya horachuu bare. Mirga isaa baree jira. Qabeenya isaa baree jira. Kana olola adda addaatiin ija isaa hidhanii Oromoo karan taanetti oofuun hin danda'amu. Keessattuu immoo namaaf ergamaa deemuun hin danda'amu. Koo warri faallaa walitti camadamte kuni qambara cabsuu ishiin oolu. Qotiyyoo keenya immoo ergisaa karaan taane deeme kana ookaan karaatti galaa ookaan immoo sabni waan gochuu qabu godha jechaadha. Warra Oromiyaa diiguudhaaf Oromoo diiguudhaaf marxiffatanii kaatanitu isaantu na caala obbolaa kiyya warra jedhanitu Oromoodhaaf hin dubbanna jedhu har'a. Warra faallaa Oromoo hojjechaa bulufaana isatu narra jara kana caala jarra amma Oromoota jiran kana caala isaantu obbolaa kiyya warra jedhanitu har'a immoo Oromoodhaaf hin dhaabbanna jedhanii kakachuu barbaadu. Oromoon hunda keenya iyyuu sirriitti beeka. Eenyu abbaa oduu akka ta'e, eenyu abbaa hojii akka ta'e, eenyu saba faana wanti fe'oo dhufe dhaabbatee akka du'u, eenyu immoo saba gatee faayidaa dhuunfatiif, fedhii dhuunfatiif akka barbaade akka ta'u sabni keenya hin beeka. Kana wallaalle sabni keenya. Kanaafidha injifannoon kun xobbeetti cabsuudhaaf qaamolee ka'an hunda uummanni Oromoo qaalii kaffalee aarsaa qaalii saboota biraa faana kaffalee kan inni tikseef. Kanaaf Oromoo asiif achi qabanii karaarraa maqsuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Bakka gurra Oromoon argannetti immoo qaamni barbaadeyyuu bakka Oromoon qeessaa tikfatee ijaarametti qaamni barbaadeyyuu waan barbaadu biyya kana keessatti gochuu hin danda'u. Hin danda'u. Kanaaf caalmatti keessoo Oromoo qulqulleessinee tokkummaa Oromoo cimsinee qe'ee Oromoo nagaa goonee jara kana karaa isaaniitti fageessina.
camadamuu ishiis akka ishiin qambara walirratti cabsitee karaarraa baatu goona. Kanan goona. Kanaaf diinota ammas qe'ee Oromoo warra qe'ee keenya keessaa baate faana walitti hidhamanii Oromoo gaaga'uu barbaadan irratti cimsinee qabsoo keenya infiniinsinaa ummata keenya qabannee sadarkaa barbaadamutti tasgabbii nama dhufe kun akka waara'ee lafa qabatu cimsinee hin hojjennu. Cimsinee hin hojjennu. Ummanni keenya kana waan hubateefidha. Filannoo marsaa 7ffaa kana utuu ololli kun hundi gaggeeffamu aarsaa kaffalee dhiigara tarkaanfatee kan inni mootummaa isaatti fufsiiseef. Ummata naannoo keenya galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaade.